Oh, نعم. eh, نعم. wantoota siif ta'an ammuma akkasitti waan darzan ta'u walitti qabatu anatu peepaaliidhaan si kafala waan achi jiru waan ani barbaadu waan sii ta'u waan orjinaalee kan gurgure rabbi barbaadi kan kee waan siif ta'u kophaatti walitti naa qabeechina kee waddu haadha koshee siif أنت gala ميلين أتوقع بتشاكو أقول إنجلو. maal ani miila tokko miti tokko qayyuu irratti qabaatanii an qopheessamne isa xiqqee akkasii duubatti hin deebinu kana beeki dhugaa rabbi uummanni na duukaa jiru hundiyyuu itti cabsi jechaa jiran itti cabsi لا لا بقى. سيفرني itti cabsi منو؟ jechaa jiru of qopheessi سيفر. garuu of qopheessi ganni maanni ganni kotti ko ispoortii jalqabde moo yoo haadha kotti ko ishina jalaatti mush jechuu barbaaddeewu. Anumati irra are bal'aa. Adachi ani kanan laalu ganni godhis isaan ani gara sanarraas dhimman qabu. Rifeensarraas dhimman qabu. Daabbaasa sinjatarraas dhimman qabu. Kanarraas dhimman qabu. Ani kan koo dhimmi koo tokkittii qofa ishiin immoo anaafsitu beeka wali beeka. Ani ishii qofatti namni jala akka bu'u barbaadu haadha gurgaa. Uffanni iyyuu uffata rabbi uumeef malee uffanni yoo kana jalaa tuqu hin barbaadu. ما جت مسي الريبيان كومنتك لا تاكل شكل ننجرا. Sole rabbi baay'ee gammadeera si arguu kuyyatillee baay'ee gammadeetiin jira ganni waggaa tokkotti deebinee wal agarra dhugaa rabbi waggaarraati kan galle kana beeki rabbi Akka sirraa fudhanne garuu beektee dhiira ta'e kutataa ta'e sirraa fudhatanii. ofan qopheessa dhugaa dubbichi dubbii humnaa miti dubbii maallaqa argate ofan qopheessanis waan Of tokko rakkoodha qopheessu sooressi duubaa dhufee akka xalaaf hin goone tolee haa dhoobu. ofan qopheessa waan tokko rakkoodha shakkiin qabaatiin Yaa of qopheessi. Duuba shakkiin duuba garuu iyyuu yoo ati of qopheessuu baattee shuushuu jettee fudhachuu danda'a nama warroota tema maqaa dhoofte gosa ala xalaaf gochuu danda'ani beektee. Adalastaan. warra koominti jala yaa'u ani isaan ela namoota baay'eedha akka piroofaayilii jijjiira koottaa piroofaayilii isaanii jijjiiranii gaafa dhufu wanta ni barbaadu irra hin jiru sanu wanta godhan wanta ni barbaadu irra hin jiru sanu hin ta'u nama beekatu karaa keessaatiin ijaa suura Maal ofirraa fageessi. Kubati dhahee achirratti kuni haa Natti jiraatu malee hojjechiisa. sigaarraa inni guddaa dhihee yinuure coqollaati. Mee cinqillaati hundum sau cinqillaati wanti amma immoo karaa kana cinqillaati wanti hundumtuu qaba wanti cinqillaati hin qabne jiru isarra miti kan jiru dubbinan irratti hojjechiisan dabra biraan itti hin baran achitti irratti hojjechiisan. Abiratti isarratti dheeressi isarratti dhaamteetu. Akeessa feetu. Nama waggaa 17 gadi tas keessa jira ka maali ganniituma beektummaa maali maqaa isaa dha'uun qabaayyuu waa dhokku dhugaa rabbii maaliif akkasina gootaa ganni maqaa isaa dha'uun qabaayyuu. Warri galeef hin Warran galleefitti himettee Lataafoo bakka asin jaalladha ishii. tole ganni koo dhugaa ani si mararsiifadhaan immoo ishii. Ishii haadhitti kosin jaalladha jabaadhu tolee miiliyoona tokko qopheeffadha jabaadhu to miiliyoona tokko gadi ka durbii arsiitu ni beettee gadi hin baatu mushkilaadha. Jechuun dhumatu miliyoona tokko ta'e moo waan durbumaaf qabdu miliyoona tokko ta'e kanuma hundaata akkas ta'e hiiganni. Illaa shamar marsiitu miiliyoona tokko galee bar haadha tokko miiliyoona tokko gashanii bar arsumatu miiliyoona tokko galee. Maaliif qoyyoon hiriira nagaa qopheessee kana jabaadhee namoota na jala jiran hordoftoota koo kakaasee hiriira nagaa qopheessine amma ta'etti yoo itti deemne yoo akkuma bara sanaa akkuma bara jijjiirama kana dura waan ta'e gochaa turre sanatti daandii cufne laafu akkuma ta'e taanee dhaadannoo yoo gaggeessine yoo. Egaa kabee jabaadhu mudhii dhadhu kaa jabaatan wayii argatanii itummaan Nama Saamu'eel jedhamutu ani miliyoona lama kaffalaa fi dinaaf dhiisii ilaali Oromoon akkatti. jabaadhu. Waan tokko rakkoon jiru ani waan karaa koo jirtu ofan qopheessaa asuma irrattuun irratti ka'aa jiru waan ta'eef eenyutu hiriira nagaa na wajjiniin ba'a miti. Ofan qote of qopheessee
humna koo walitti qabadhaa dhokora kun tokko jiru nyaadhu nu godhete walirra kee wadha kana booda goggogeera ofiifu amma surree keessaa dhumu gaamma kana booda dhaabotee durbi arsii qaaliidha. Durbi arsii qaaliidha. Durbi arsii kun qaaliidha beektu nuti qaaliidha. Durbi arsii qaaliidha. Arsii fuudhuu fi foormii baay'ee si gaafata ganniidhaan mari'adhu malee lataa foormii kan biraas qabaayi wanti biraas jira jiru mirri miliyoona tokkotti ganni foormii kan biraan barbaanne maanni maa walitti dhuudha. Durba arsii takka fuudhuudhaaf birri miliyoona tokko bicha qopheeffadha. Miliyoona tokko qopheeffannaan ganni fudhattee itti akkalas. Eenyumtu si fuudhee boru. Fuudhee kee manaan si gahee kee wanta ati jira jette sun yoo hin jiru ta'e yoo qabdii 500 kaffalee kee 500 booda kaffaluu danda'u gaafa millaashii. Ta'u inni jiraachuu baate inni ta'u miliyoona tokko gadi hin bahu. Jiraachuu baate hin danda'amu. Erga booda argu akkatti maan dabbara dhugaa waaqayyo maali haa dhugu qodaanii cabaa fi qodaa cabaa fayyaan tokko. Maaltu cabaa godhadee hin cabne yoore? In kassartan jechaa jiru maal akka isaan shakkana wallaalee dhugaa namni baay'een in kassartan jechaa jiru. Sadii muka nyaadhee amma isheen duratti ganneen jaartii gammeeti warra siin jedhu isaan laalan akkas jedhu. Was laattaa je'iin qoshofforee je'iin. Akka ila tikeetti sii kunnaatii laki ganni ko boona tikeetti sii kunnaati dura deemitii akka durbummaan jiru ilaali deebi'i. Siyaafut akka yaalla bakki. Akkasin taa'aa akkasin ta'u mammaati wayyaa tokko memee ammaati waa tokko bituudhaaf nyaadheetiin laalee waan gaarii yoo ta'e birrii kaffalaan hin danda'u ree amanteetii naataa jettee waasan bitattee fudhatteetii deemtan amma malee afachi qoomee irraa qammaseetiin gaarii ta'eef gaarii ta'uu baadhee mokkoree jarrabee deebisee jechuun maal jechuudha jarrabanii kan namatti deebise. Laki waan biraatiin hin tuttuqu jechi ani tooftaan ittiin ilaaluu qaba. Bifa saayinsawaatiin ilaala malee akka sanatti akkati yaaddetti miti yaadu. Akkati yaaddetti miti bifa saayinsawaatiin ilaala malee ni nama baay'ee ilaalee beekan bifa saayinsawaatiin malee akka itti yaadde sanatti karaa itti miti karaa ilaaluun ekkoo. Maal haraqeeyyuu qamma saniitu ilaalanii bituu jechaa jira. Namni Saamu'eel jedhanii haraqeeyyuu qamma sanii ilaalaniitu bituu. Qadaada ishiitti buusanii haraqee amma duratti baadiyyaa qadaada ishiitti buusteetu qammastee. Oh, bareedaa irratti na dabalettee bitattee galta manatti dhuguma keette saamii koo foon haadha koo. Cheekii godhii jalqabachaa jiru. Oromoon si buukaa jirra cheekii godhadhu. Inni xalaata kiyya. Qodaa ulfaata fuutee beektaa kenni. Inni xalaata kiyya. Qodaa ulfaata ol fuutee beektaa? Laa. Duratti biyyatti horiifaa eegdee beektaa jabbiloota eegdee beektaa naa hin taphanna waan ta'eef boollarraa gara bool'aattu taaluun fa'aa kun jira utaaltee beektaa? Azanaa jedheen guddadhana isibboo bakka horii sin eegneen. Waaw jarri kanaafuu miliyoona tokkoon maalla gadi natti gadhiisu rekkas taanaan giftii ko miliyoona tokkoon isaan rakkoo birrii maalii qabu? Kanaafuu waliif galleerra ganni ko dhugaa. Maal taate? Laataako. Buchuuko. Saruuko. Garaa koo bacbac na jechuu jalqabee ganni koo akkasuma jedhin maal waa dhokko bacbac na jechuu jalqabee garaa kootu dhugaa. Ganni mee tokkicha kee dhaabadhu ganni koo dhugaa. Kabaja uummata kanaati jedhe ka'ee mee tokkicha dhaabadhu mee ganni koo dhaabadhu mee dhaabii kee wina nabuuf foonaadha koo. Ka'ee mee tokkicha mana keessa gondol jedhame akka namna. Duru jalaa gubbaa kiyya beetti dhiisi ati amma karaa hojii deema ta'u. Waan warga dargee tureera ganni ko. Ganni iyyee ko yoo. Ka'ee dhaabadhu ganni iyyee ko bannaati tokkicha ganni iyyee ko haadhu. Ka'ee mee dhaabadhu mee giiftii ko. Ka'ee mee tokkicha dhaabadhu mee. Guyyaan koo gammachuu naa oolu. Ambassaa si buusan ka ambassaa si buusan Oromoon ambassaa si buustu leecce si buustu. Mana kana keessatti ambassaa mitiiti akka isaan adurree buusanii hin beekne asumarraa hin beekinu garabbi adurree ishee gettu buusanii hin beekan mana kana keessatti. Yaa buusan ka bakka ambassaan abuusaa jeen ambassaa si buusanii maafi mishkila ta'ee naabbar. Uummata kana ambassaa buusaatii waan inni jedhee hundayyuu narraa wadhaa jechaa jirti.
Ambassaa mitiiti. Namni ambassaa qabu as keessa hin jiru. Maaliif akka ta'e beeku amma ijoollee ganni amma gara fuulduraatti dhugaa rabbii TikTok irratti cimsee hojjechuu waan barbaaduuf amma sirreeffadheera neetworkii maalis waan naasirratee fi yeroo tokko rabbi waan hojjennutu jira waan ta'eef na cira dhaabadhu ishee amma TikTokiin koo akka aktiivii naa ta'u barbaada. Taap godha guys warri meeshaa barbaadan lakkoo 8 barreessaa sen galcha. Laataa koo. Oh. Yaa lubbu yaa saru yaa buchuu. Yooko. Jabaadho kaa jabaadho. Amma naaf waan akka ergitu jiraati rabbi karaa keessa sitti madda ganni ko. Waan na ergitu jira karaa keessa sitti madda Kiristoosni. Rakkoon hin jiru waan danda'u taana. Siifan barreessa no waanuma as keessa suuqii keessa jirudha. Siifan barreessa namatu achi deddeebi'utu jira waan ta'eef tooftaatti inni itti qaqqabsiistu sitti himaa dhokko ishee. Okay. Abbaa biyyaa fedhaan abbaa biyyaa. Abbaa biyyaan bara haasawallee haasoo sirraan buqqaasu. Caluma jee zimmu jeeta. Nama zimmu jeetu kun maal si godha? Kakkana maraataa si maraachuu kanaa si wayyaadha. Ati hin beektu jechuudha bakka abbaa biyyaan beektu jechuudha. Oo abbaan biyyaa gama keessaatiin isin maraacha? Abbaan biyyaa gama keessaatiin. Lakkinni abbaan biyyaa akkuma maqaa isaati. Mee filadhu abbaan biyyaa nama haasoo miti hin dubbatu. Na dhagaa jirtaani? Bakka hin beekne jechuudha. Na dhageessa dhagamaatiin jira? Laala abbaan biyyaa nama haasoo namarraa jalatti hin dubbanne dubbachuu fadhuma isaatu ibsachuu hin danda'u. Daabboo barbaada, buskuuta barbaada, halawaa barbaada, waan jaalatu san gajaloo kiliin godheen dubbatunni. Amma abbaan akka waan barbaadu dib godhee sitti hima. Indee kana si wayya. Laala ammaas laala abbaan akka kun bareeda. Siifin guuta laala amma abbaan akka kun bareedaadha laala gijee laaltu. Bareedaadha ni dubbata ni haasawa. Siftisaa kun bareeda viidiyoodhaan hin dhukatu gabbeen nama wajji haasawa. Abbaan biyyaa ganda keessa deema dhokatee takkaa viidiyoon ganni beekaa nama waa baqatu. Indee kana maal si godhu? Viidiyoodhaan ni baalakkee ana haasawa. Gama keessaatiin baga abbaan biyyaa gama keessaatiin baga gama keessaatiin baga ammaa bu'aa qaba. Namni dirree akkana gabbee uummataa wajji haasoo qaba. Uummataa wajji kana taasoo qaba. Laala amma abbaan haqaa goota beekaadha. Maalin godha? Abbaa biyyaa naaf fidda moo naaf fiddu? Oo mee abbaa biyyaa ishee irra godhee abbaa biyyaa nurraa guutu abbaa biyyaa guutu. Bar nama hin taane jaalatte nama sodaata jaalatte jeena hin jaalanne goota hin jaalanne. Goota jaalatama. Habibi. Abbaan biyyaa laal goota sodaataan jaa namni goota jajjaba ka dubbatu hayyuu beeka jeena kanumaan sodaanne kakkabbaa akka kana fa'aa hojjaasu. Maalak nama sodaataa viidiyoon gadi hin baane sodaataa kana hojjaasu taate. Nama fadhii isaatu gabbeetu. Abbaa haqaa. Wayyee. Abbaa haqaa. Meeko yoo nin geema simoo hodhe nin fida. Yaa habibi. Okay yoo geema nama hodhe nin fida. Yaa habibi. Okay yoo geema nama hodhe nin fida. Abbaa haqaa. Waliif galla. Yoo geema nama hodhe nin fida. Yoo nan simoo hin fidu. Okay. Yoo nama hodhe. Ati bakka dura yuun barbaadda. Oh narratti ergi. Dhagee waan isin jee yoo nama hodhe nin fida. Yoo nama hodhe simoo hin fidu. Anamma Ramadaana miti warra. Ati waan gaarii hojjette duniyaa kanarratti waan gaarii na hojjette inshallah ilmee likkii keessi waamaa jiraadhe maal qaba abbaa haqaa naaf fida abbaa haqaa abbaa biyyaa naaf fidi.